Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee piroojeektii manneen jireenyaa kutaa magaalaa Addis Katamaa naannoo Qixaltaraatti ji'oottan lamaan dura eegalchiisan bakkichatti argamuun sadarkaa ijaarsi isaa irra jiru daawwachuun gamaggamaniiru. Piroojeektiin ijaarsa manneenii kun erga eegalamanii baatii lama gidduutti saffisa dinqisiisaan ijaaramaa jiraachuu kan himan Kantiibaa Adaanech yeroo ammaa ijaarsi gamoo darbii 9 irra dhaqqabuus ibsaniiru. ዛሬ እንግዲህ የቅጠልተራ የቤቶች የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ የደረሰበትን ስራ ገምግመናል። har'a manneen jireenyaa naannawaa Qixaltaraatti ijaaramaa jiran sadarkaa ijaarsa isaanii gamaggamneerra. Ijaarsa manneen kanneenii ji'oottan lama dura eegalchiifne haala nama dinqisiisuun saffisa olaanaadhaan ijaaramaa jiru. Gamoo abbaa darbii 9 irraa dhaqqabeera. Sababa iddoon ijaarsa isaanii dafee hin qulqulloofneef xiqqoo boodatti kanneen harkifatanis amma eegalamanii gamoo abbaa darbii 4 fi 5 irra dhaqqabaniiru. Hojiin ijaarsa manneenii haala gaariidhaan deemaa jira. Dabalataanis gamoowwan 3 akka dabalaman taasifneerra. Waadaa uummata keenyaaf galle gochaan agarsiisuu itti fufneerraa kan jedhan Kantiibaa Adaanech filannoo waliigalaa marsaa 7ffaan wal qabatee hojiiwwan garaagaraa haa baay'atan malee ijaarsi manneen kanneenii guyyaa tokkoof illee osoo hin dhaabbatin saffisaa fi qulqullina olaanaadhaan ijaaramaa itti fufeeras jedhaniiru. ሰፈሩ እጅግ በጣም ማራኪ ለመኖር ምቹ naannawaan kun baay'ee hawwataa fi jireenyaaf mijataadha. Daa'imman gammachuun taphachaa kan guddatan naannawaan mana jireenyaa gaarii ta'e ijaaramaa jira. Saffisaaf qulqullinni gamoowwan ittiin ijaaramaa jiran seenaa ijaarsa Itoophiyaa tarkaanfii tokko kan fooyyessedha. Akkuma beekamu filannoorra turre. Filannoon wal qabatee hojiiwwan garaagaraa habaayyataniyyuu malee ijaarsi manneenii kanneenii guyyaa tokkoof illee dhaabbatee hin beeku. Filatamnus filatamuu baannus hanga itti gaafatamummaa kanarra jirruttis waadaa uummataaf seenne xumurree dabarsuu qabnaa jennee hanga xumuraatti of kenninee hojjechaa turre. Waadaa seennes gochaan mul'isneerra. Piroojeektiin ijaarsa mana jireenyaa kun manneen jireenyaa qofaa osoo hin taane suuqiiwwan daldalaa, manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaa of keessaa kan qabu ta'uu Kantiibaa Adaanech Abeebee eeraniiru. ቅጠልተራን ትላንትና ከጀመርነው በተለምዶ ገዳም ሰፈር ተብሎ ከሚጠራው ከከንቲባ ጽሕፈት ቤት ጀርባ ካለው ሰፈር ጋራ አንድ ላይ naannawaa Qixaltaraa fi kaleessa kan eegalchiisne naannawaa Gadaam Safarii jedhamu kan waajjira kantiibaa dugda duuba jiru waliin walitti fiduun misoomsuuf hojjechaa jirra. Naannawaa Xaaliyaan Safar jedhamu itti daballee ni misoomsina. Naannawaan kunneen yeroo walitti misooman miidhagina magaalaa ni dabalu. Piroojeektiin ijaarsa manneen jireenyaa kanneen manneen jireenyaa qofaa osoo hin taane suuqiiwwan daldalaa, manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaa of keessaa kan qabanidha. Bakki gamoowwan kunneen itti ijaaramaa jiran kanaan dura bakka namoota muraasaan qabamee ture ta'uu Kantiibaa Adaanech kaasanii amma garuu akkaataa namoota hedduu keessummeessuu danda'uun ijaaramaa jira jedhan. ሁሉም ህንጻዎች ሱቆች አሏቸው ፓርኪንግ አለው gamoowwan hundinuu suuqiiwwanii fi bakkeewwan dhaabbii konkolaataa of keessaa qabu. Gamoowwan gidduun bakka bal'aa fi mijataa ta'ee ijaaramaa jira. Duraan namoota muraasatu bakka kana ture. Amma garuu gamoon ijaaramee namoota as turaniin dabalata namoota biroof kan ooludha. Gamoowwan ijaaramaa jiranis bakka namoota muraasaan qabamee ture namoota hedduuf akka ta'utti ijaaramaa jiru. Ogeessota ijaarsa manneen kanaarratti bobba'anii jiran hunda nan galateeffadha. Jabaadhaa jechuun hin barbaada. Manneen ijaaramaa jiran kunneen fuullee magaalattii miidhagsuun dabalata namoota baay'eef carraa mana jireenyaa kan kennanii fi carraa hojiis heddumminaan kan uuman ta'uu Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himanii ji'oota muraasa keessatti xumuramuun tajaajilaaf ni oolas jedhaniiru.